Thank you farree galatoomii ulfaadhu. Tole hawaasa keenya warreen nu daawwachaa jirtan sagantaa teenya akka itti boharaa jirtan abdii qabna. Isinii deemi sagantichi egaa taaptaapis miiliyoona galchitanii galatoomaa gaafii itti aanutti dabarsinaa. Farree gaafiileen tun eeyyeen godhe yookiin immoo lakkii hin goone jetteeti deebistaa. Yoo gootee jiraatte godhe. Yoo hin goone taate immoo lakkii hin goone jetteetuma nu deebistaa. Okay. Gaafiin akkana jetti. Umrii 10tti jaalalaan qabamtee ni beekta. Fedhii tamiin qaba. Umrii 10tti gaa. Isinii galee jira. Haya. Osoo hin jaalatin fakkeessitee namaa waliin jiraattee ni beekta. Wannummaan jibbuu fakkeessee jiraachuudha. Hin fedhi. Tole. Jiraadhee hin beeku. Ati hin beeku. Wow. Osoo wallisu jirtuu koofiyyaan sirraa butee ni beekti. Haqa. Wallahi takkaan irraa butee hin beeku. Hin buune takkaan. Okay. Yana raabitee akkasitti osoo kaameraan irra dhaabbatu maluun tiyya mul'achuu naamu. Dhai jala. Okay. Sababa koofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Farreen nun soobin. Sababa koofiyyaa namaa wajjin wal loltee ni beekta. Yookiin osoo dhaabbattuu namni koofiyyaa sirraa fuudhee ni beeka. Awoo hin beeku yaa. Ani siiriyeesiidha waan akkana namni hin dafaru. Wow. Sababa tokko malee hidhamtee ni beekta. Sababa tokko malee hidhamee hin beeku. Sababa malee hidhamee hin beekaa. Umrii tiyya keessaa ani guyyuma 15 qofan hidhamee. Jireenyuma keessattuu. Sababaan hin hidhamee garuu sababa malee miti. Sababa yoo nagaafatte siibuu ni danda'a. Bira tarraan taate. Nu himi dhaggeeffachuu feena. Osooniin barataa piripaaraatoorii kutaa 10 qara'u magaalaa Cirootti qabalee duwwaa lamaa keessatti bara 1998tti jechuudha. Ani barataa kutaa 10tiin ture piripaaraatooriin qara'aa ture. Gaafa sanii Abdallaa Idris Jaanii ceephoo buufadhaa jaanii hedduu gartee gaafa wayyaana san nama dararuu turanii. Gaafa sanii gartee sabboonummaa kana gartee nu dhagahamtee ani hedduun ijoolleedha gaafa san hedduun ijoolleedha. Alaabaa adda bilisummaa Oromoodha mana kiyya keessatti argamte. Gartee alaabaa adda bilisummaa Oromoodha ani firaasha jala mushammaa jalattiin awwaalee jechuudha wana namaatiif waan jiraniif gartee osuma mana namaa fattasanii mana kiyya dhufanii gartee barbaadanii dhabanii poolisicha tokko ni yaadadha akka ittiin harkatti qabee jira. Hoggaa meeshaa dhaban dhab jaanituma ija keessa na laalan bakkan ani ijaan laalu laalanii bakka san fattashuudhaaf jecha jechuudha. Wanna san isaan jalattiin bari waan seeyyaba keessaa. Ani amma fuudhan jeetiin dhab jee bakka isii itti awwaalee san hoggaa laalu ijumatii jala deemanii mushammaa oloo qabanii fuudhanii anaa fi walumaa hidha darbamnee guyyaa 15 hidhameetiin akkasitti bahee bifama kana dubbachuullee hin barbaanne sababa gaafannaan man yaati an jaartiin nama na jaalachuu fi na jaalachuu dhabuu hin beeku waan na duubaa ta'e tanin beeku hin qabu tanin jaarsaa wal dhabees hin qabu an jaartii nama maaltu godhe. Thank you. Sababa keetii dubartiin dawaa dhugde ni jirti. Wallahi hin beeku an na duubaa ta'uu mala akka biraa taateen hin beeka san dubbachuu hin fadhu. Okay. Garuu tasumii dhiigeen jirtu na obboleessa. Jireenya kee keessatti jaalalaaf jecha boochee ni beekta. Hin beekee.
namni boo'e jaalatti tun nama jilbiinfachiisuu hin qabdu goota jaalalallee nama hojjiste. Haya jaalattee dhabdee ni beekta jireenya keetitti. Beeku. Okay, thank you. Galatoom. Osoo hin wallisaa ta'uu baadhee jettee sheenooytee ni beekta. Nin beeka. Akka ajaa'ibaa. Wow. Thank you. Gaafiin itti aantu akkana jetti waa lamaan kana keessaa takka filattaa wallisuu fi geeraruu keessaa. Ani wallisuudhaan filadha malee. Mana Adaamaa qabaachuu fi dachii kaaree 500 Finfinnee qabaachuu. Maal jette? Mana Adaamarraa gibbii guutuu qabaachuu moo Finfinneerraa dachii kaaree 500 qabaachuu lamaan keessaa? Adaamaanis Finfinneenis Oromiyaadha. Garaagarummaan qabanii yoo filadhu jettanii Finfinnee keessaa yoo niin dachii qabaadde irra naa wayyaa. Jaalalaa fi maallaqa. Maallaqa akkan itti fiduun hin beekaa jaalalaan filadha. Itoophiyaa jiraachuu fi Ameerikaa jiraachuu. Biyyattiyyeen jiraachuu fedha. Daldalaa fi hojii garaagaraatiif konsertiidhaaf deemuun hin danda'a garuu bakkan jiraachuu fedhu uummata kiyyaa fi lammii tiyya ijaan harkaa qilleensa biyyi tiyyaa unachaa bishaan biyya kiyyaa dhugaa jiraachuudhaan filadha. YouTubaa fi TikTok. Monetization Itoophiyaa keessatti hin qabu kana fayyadu YouTubaan filadha. Thank you. WhatsApp fi 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 Maal kana maallaqa dachii mana fudhadhee hin beekan. Wow. Otakkarraa walaba. Waanuma keetiin urkaa keetiin. 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 Gaaffii jalqaba na gaafatteef gurkumatii yaaniin bulu jira. Malee Videoon naga qabu jira jaanii so yeroo takka tap tap goda so yeroo takka tap tap goda so yeroo takka tap tap goda so yeroo takka tap tap goda. Okay. Okay. Ibsa. Ibsa abbaa jaalala. Salaamu alaikum ibsaa kiyya.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.